Jalaan fagootti sodaatan namuma jalaan baate akkuma jedhame wabiin hedduu miidhame akka malee miidhame jechuudha. Miila isaatii fi mataa isaa mararra jechuudha akka malee miidhame akkuma viidiyoo gabaabduu argaa jirtan jechuudha. Intalti balaagaa intalti dhiigaa akkanatti jechuudha nama nagallee of gidduutti nyaatti jechuudha. Haga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u. Amaanaa onlaayin dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad Baankarraa Duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 5 62 61 Duwwaa 7 32 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp Duwwaa 58 38 74 2 93 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa onlaayin. Akkam jirtan daawwattootaaf kabajamtoota Oromoo nagallee hin daganne jechuudha. Dubbii wabiitu achi naan kute jechuudha. Namoonni chaanaala afaaraa taata subscribe godhuu hin dagatina. Inumaa hanga caakkaa keessatti darban takka gayanii jechuudha. Wanti kun hangam takka dhugaa hangam takka soba kan jedhullee mee anis waan keessa beekurraa jechuudha. Viidiyoon gabaabduun isaa yeroo isaan caakkaatti darbanillee na bira geessee jirti jechuudha. Daawwattoota kiyyaa viidiyoo sanillee mee asumarratti isin argisan ka tokko viidiyoon irra guddoon jechuudha. Qaamni mucaa baay'ee waan miidhamee jiruuf dhiigan faalamee jira. Seera miidiyaa keenyaa ni cabsa waan ta'eef jechuudha. Nu adabuu gatii danda'uuf mee ani bakka san irraa dhiiseetumaan hanguma tokko bakka murteessaa isin argisiisa jechuudha. Daawwattoota kiyya isin mee viidiyoo ilaallee walitti deebina. Ila kun amma jechuudha wabiidha kan qamisa adii kun wabiidha. Ilmi namaa akkamitti ilma namaa akkanatti tumamee argitanii amma miila cabsanii jiran jechuudha. Amma miila cabsanii addarra dhayanii jechuudha. Kun amma wabiidha jechuudha kan ciisaa jiru kun haala isin argaa jirtan kanaan jechuudha. Akka waan shiftaa wayii ajjeesanitti jechuudha. Haala kanaan gocha suukanneessaa akkanaa kana jechuudha. Biyya mootummaan jiru biyya seerri jiru keessatti jechuudha ilmoo namaa akka kanaan cafaqanii jechuudha. Gatanii biraa deemaa jiranii jechuudha. Viidiyoo haala isin argitan kanaan. Ani amma viidiyoo fuudhallee isin hin argisiifne jechuudha. Keessaa mure jechuudha daawwattoota kiyya. Amma kuni jechuudha amma namaatu dhufee kaasaa jira jechuudha. Wabiidha jechuudha kun amma haala isin argitan kanaani. Mucaa bareedaa kana akkanatti duriyyeen itti taphatte jechuudha. Mee maal qaba yoo dhiisan nama dha'uun yookaan nama miidhuun maal faayidaa qaba? Soo dhugaa hedduu nama dhukkubsaa walumaa galatti jechuudha. Mootummaan namoota akka kanaa kana jechuudha seera jala oolchuu qabaa jechuudha. Dhaloota keessatti illee hawaasa keessatti illee akka hin deebinu wanni akkanaa kun jechuudha. Dhaloota balleessa waan ta'eef waan akkanaa kana mootummaan tarkaanfii seeraa irratti fudhatuu qabaa jechuudha. Tarkaanfii seeraa jala oolchuu qabaa jechuudha. Duriyyee yeroo akkanatti nama nagaa haala kanaan cafaqanii jechuudha. Nama fayyaa qabeessa haala kanaan akkana caccabsuun baay'ee keessa namaa miidha. Dhugaa rabbi baay'ee namatti ulfaata. Akkata sochooti dhukkoo wayii nama gaaftuu bakka miidhame jira mataan olii gadi wanni jennaman. Fuula isaa isin hin argisiifne akkasumallee miila isaallee isin argisiifne maaliif yoo jettanii seera miidiyaa ni cabsa. Fuulli isaallee dhiigaa akkasumallee miilli isaallee dhiiga waan ta'eef miidiyaa irratti immoo dhiigni hin eeyyamamu waan ta'eef irraa muree jechuudha. Viidiyoo gidduun baasee jechuudha sani. So wanni kuni akka hawaasa keessatti illee hin baratamne akkasumallee dhaloota lafaa ol deemullee balleessuu jedhama malee kuni namni amma booda jechuudha dhaloonni lafaa dhufullee waan kana laala jechuudha. Kanaaf wanni kun silaa osoo dandame viidiyoo akkanaa kana jechuudha mootummaan biyya keessatti akka hin dalagamne illee silaa tarkaanfii seeraa irratti fudhatamuu qabaa jechuudha. Namoonni piraankii dalagan baay'eetu jiru bara fakkeenyaaf piraankiin maantu biyya irraa kaate qabdi. Biyyoota piraankiin beekamte illee yoo ilaallu jechuudha piraankiin isaanii miidhaan qabdu namni waa irraa baratuu danda'u tan baroomsa guddaa qabdu yookaan ergaa gurguddoo of keessaa qabdutu bifa piraankiitiin raawwatama malee piraankii miidhaa qabdu yookaan dhaloota miitu hawaasa balleessitu jechuudha. Tan ergaan qabne tan maalummaan isii duraa fi duubni isii hin beekamne biyya mootummaa qabdu keessatti hin godhamtu jechuudha. Biyya seera qabdu keessatti. Kanaaf mootummaan Itoophiyaallee waan akkanaa kana jechuudha tarkaanfii seeraa irratti fudhatuu qaba jechuudha. Ispeeshaalii namoota waan akkanaa kana dalagan namoota duriyyoota akkanatti nama nagaatti taphatan kana jechuudha tarkaanfii seeraa irratti fudhatuu qaba jechuudha. Wanti kun yoo dhugaa ta'e ammallee an 100% dhugaadha jedhee hin fudhadhu. Maaliif wanti miidiyaa kun hin beekamu jechuudha. Qaama keenya bira hin jirru nuyis kan dhageenye bilbilaan jechuudha. Wanni kun dhibbaan dhibbatti yoo gocha akkanaa kun kan raawwatamu ta'e mootummaan tarkaanfii seeraa irratti fudhatuu qaba jechuudha. Inumaayyuu osoo miidhamuuyyuu baate
isaanummaanu jechuudha wabii falleen wanni kun yoo dhugaa ta'uu baatte jechuudha mootummaan isaanuma san irrattu tarkaanfii seeraa fudhatuu qabaa jechuudha because namni waan kana dhugaa see ilaala waan akkanaa kana gocha akkanaa kana sammuu hawaasaa keessatti seef godhuun hawaasattiin gadi baasuun waan likkiitii miti waan sirriitii miti jechuudha kuni gocha dogongoraati jechuudha fakkeenyaaf waan hin ta'in ta'e jettee akka seera addunyaatti barsi gaafachiisa amma fakkeenyaaf miidiyuma tokko irrattu yeroo waan tokkoon adabamte waan hin ta'iniin ta'e gaafa jettu jechuudha bakka bifa hattuutti si fudhatanii yookaan jechuudha bakka akka biraatti si fudhatanii seera isaanii akka waan cabsitetti si fudhatanii hojii isaanii sanirraa ari'amuutu malaa jechuudha lafarratti illee onlaayinuma irrattu jechuudha waan biraa dhiisiti jechuudha fakkeenyaaf kun seera addunyaati. Seera Itoophiyaa keessatti illee namoonni fakkeenyaaf waan akkanaa kana waanuma hin ta'in tokko ta'e jedhaniituma waan akkasiisan kaameeraa waraabanii seera Itoophiyaa keessatti illee dhoowwaadha hedduu dhoowwaadha jechuudha nama adabsiisaa jechuudha dhugaa rabbii nama adabsiisa seera duratti waan hin ta'in ta'e jedhanii jechuudha hawaasa hubachiisuuni waan dogongoraati jechuudha kanaaf mootummaan waan akkanaa kana biyya keessaa balleessuu qabaa'u jechuudha yoo wanni kun dhugaa ta'uu baatte jechuudha yoo dhugaa ta'e immoo namoota waan akkanaa kana hojjetan durriyoota karaarratti banii namoota nagaa haala kanaan gocha suukanneessa kanaa kana namarra raawwatan jechuudha dhugaa rabbii tarkaanfii seeraa irratti fudhatuu qabaa jechuudha walumaa galatti wabii rabbii haa fayyisu obboleeyyan teenya warri shamarrallee jechuudha rabbii dhugaa rabbii akka intaloo tanaa rabbiin isiniin godhin jechuudha bakkuma ka achi dhaabbatu as dhaabbatu namu hunda biraa mul'atu jechuudha yoo tokko Adaama yaame Adaamaadhaatti yoo tokko Finfinnee yaame Finfinneedhaatti tokko Harar yaamu Hararadhaatti tokko Dirree Dhawaatti yaamu Dirree Dhawaadhaatti olumaa gadi deemuun huduu akkanatti nama nagaa of hedduutti nyaachiftii jechuudha dubartiin jechuudha ilmi dhiirallee jechuudha silaan waan hundarraa of qusatuutu irra jiraata ture jechuudha dubartii takka amane yookaan waan garaa isii keessa jirtu osoo hin beekin waan bakka garaa ofii itti haasa'uun akkasumallee amanuun hin barbaachisu jechuudha walumaa galatti ani dubbii kana dhugaa rabbii baay'ee jechuun nama bakka hedduu miira keessa nama galchiti jechuudha haala mucaan itti miidhame yoo ilaaltu jechuun an viidiyoo amma bar xinnoo isheen isin argisiise viidiyoo guutuu osoo isin argisiise dhugaa rabbii ofii keessaniifu ni amantan ni rifatan jechuudha ofumaaf jechuudha haala fakkeenyaaf yeroo inni hospitaala seensisanii fi yeroo inni dura dhawamu viidiyoo gara keessaatiin kana dhaqqabdee jechuudha hedduu jechuudha nama ajaa'ibsiisa dhugaa rabbiiti walumaa galatti rabbi si haa fayyisu yoo dhugaan rakkoon kun sirra ga'u ta'e rabbi si haa fayyisu dhiiga kan kee rabbi haa baasuma jenna malee waan biraa hin jennu ilmi dhiiraa immoo yoo nafseen jiraatte dhiiga ofii ni baafata rakkoo miti jechuudha si galee dhiira wanni hin mudanne hin jirtu dhala malee wanni nama hin mudanne hin jirtu jedhani soo kanaaf kan danda'u ta'uu ni baafata namni kan dandeenye ta'ullee jechuudha guyyaatu irraa baasa jechuudha guyyaatu itti dhaqqaba waan hundinuu guyyaa qabaa jechuudha kana fakkaata jechuudha daawwattoota kiyyaa yaada keessan komentii irratti kennuu hin dagatina isin jedha viidiyoo laayik godha chaanaala subscribe godhuu hin dagatina guutuu viidiyoo kanaa immoo wabii tuub ka jedhu chaanaala isaarratti illee dhattanii ilaaluu ni dandeessan achirratti viidiyoo guutuu gadi dhiisanii jiran jechuudha achirratti dhattanii daawwatuu ni dandeessan jechuudha daawwattoota kiyya waan akka kanaa dhugaa rabbii isin hin mudini kasaaruma sa'iduutti buute tanan na dhibee waan waa hunda caalaa dhugaa rabbii maali kasaaraan dila kanaa kun jechuudha dhiyoomaa kana fakkeenyaaf mee amma guyyaa hayyuu fuudhi jedhanii birrii 1,600 kafalinaan jedhanii deebi'ee immoo mucayyoo isa fudhatu dinnaan bakka akka fuudhuuf murteessite miliyoona kafali maal naan jedhanii jedhe ani bar kasaarummaan dila kun maaliin jedhaa baran dhugaa rabbii baay'ee nama dhibaa bar yeroo tokko fatanaan hedduu ani sa'idoon na gaddisiisee akka malee dhugaa rabbii saidoo yoo viidiyoo kiyya kun sibira geesse saayiba kiyya qaali nama akkaan kabajuu fi nama akkaan jaaladhu saidooni jechuudha gorsaa kiyya walumaa galatti anama waan hin jedhu barbaadu saidooni ati yoo rabbi siif beeke jechuudha dhugaa rabbii ganaa kasaara mataa gubbaan sitti gadi deemutti jirti gara sumayyaa tan teetii baafadhu ofirraa gara yaman kan keetii ilmaan kan keetitti harka miilan fiigi jechuudha dhugaa rabbii halkan gurraacha Itoophiyaa keessaa baafadhu Itoophiyaa keessatti gizee takka baasiin si eegallaan jechuudha taasumallee sirraa dhaabbatu jechuudha naamani taasumallee sirraa dhaabbatu jechuudha kanaaf gara yaman kan keetitti fufi amma sumayyaa tulaalachi taa'ee sitti asarutti jira malee fayyaa miti jechuudha amma kasaaraan mucaa kana wallaansa mucaa kanallee dirqama kan kee wallaanta jechuudha sababa nuti akka kana ta'e jechuudha ni beekta hundumaafu mucaa wallaanuun dirqama kan keeti meegaa waan fuuldura dhufullee inuma yenna jechuudha daawwattoota kiyya yoo dhugaa taate silaa fuuldura nu dura jirti fardaa kunooti dirree kunooti jedhe isaan illee kaameeraa dura jiranii walumaan kan ilaalu ta'a jechuudha viidiyoo amma boodaan gadi dhiifamtullee dhuma irratti waan hin dhaammatu barbaadu sa'idoollee rabbi rakkoo kana keessaa baasu wabillee rabbi haa fayyisuman jedha intaloo san immoo sammushlaaqaa silaa bakka arganitti silaa tamiila caccabsanii manatti galchuu qabanii isiisanii malee
isaa miti silaa mucaa kanaa miti jechuudha kan manatti kalemaa guyyuma gaddaa sanuu gaafa dhiitu san silaa osoo eega tumamuun isaa hin oolin dhiitee miila sana akkuma cabte jansanitti dhugaa godhee fi silaan bakka humaa wal gamaa gabanaa walirraa baafatanii jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kanarraa rabbi isin haa eeguman isin jedha daawwattoota kiyyaa viidiyoo narraa asumarratti kan goolabamu ta'a namoonni chaanaala Afaraa Tataa sabskiraayib godhaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.